Akkam jirtu hordoftoon keenya nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtan hunda teessaniif qaqqabu. Tolee kuni barnoota teknooloojii afaan oromootiin Afrikaa Samsung irraa isin qaqqabudha. Barnoota keenya kan har'aa keessatti YouTube about YouTube channel keenya jalatti akkamitti sooshaala garaagaraa daballee hiriyoottan keenya yookiin ammoo maamilootan keenya akka dafanii nu argatan yookaan ammoo sooshaala nuti fayyadamnu dafanii argatanii nu wajjin fayyadaman yookiin ammoo maamila nuuf tahan akkamitti akka gochuu dandeenyu isinitti agarsiisaa jechuudha. Tole egaa hordoftoon keenya jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube irratti wantoota garaagaraa sooshaala garaagaraa inni fayyadamnu yookaan ammoo Telegram haa ta'u, Facebook haa ta'u, sooshaala kamuu haa ta'u jechuudha. Yeroo fayyadamtanitti jechuudha. Abaawotii YouTube keessanii jalatti jechuudha. Fakkeenya haala Afrikaa Samsung kanaan jechuudha. Haala kanatti profaayilii kana gubbaa kanarratti jechuudha inni gartanu abaawotii kana jechuudha jala kanarratti sooshaala fayyadamtan akkamitti akkasin haala kanatti barreeffachuu dandeettan yookaan ammoo edit gootanii as jala kaawwachuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa hiriyoottan keessan jechuudha yeroo as jala dhufanitti kallattimaan sooshaali kunniin gara sooshaala isin fayyadamtanii yookiin ammoo jechuudha yoo Facebook fayyadamtan akkasuma immoo Telegrama, Twittera, YouTube wantoota garaagaraa yeroo fayyadamtanitti jechuudha. Innaa isaan as dhufanii jechuudha gama sooshaala sanii imaluu barbaadan yookaan immoo sooshaala san isin wajjin jooyin godhanii isin hordofuu barbaadanitti jechuudha. Salphatti akka isaan argachuu danda'aniif kan isaan tajaajilu yookaan immoo gama sooshaala keessaniitiin kan isin fayyadu jechuudha. Kanaaf akkamitti akkasiin kaa'uu dandeettan yookaan immoo dabalachuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Tole kanneen gama channel Afrikaa Samsung haaraa dhuftan yoo jiraatan ammoo channel Afrikaa Samsung akka subscribe gootan isin beeksisa. Akkasuma mallattoo bilbilaa fuulduraan baatuun al tokkoof cuqaasuudhaan viidiyoon keenya akka daddafee isin qaqqabuuf ol kan jedhu kan harkaachuu hin dagatinaa isin jedha. Viidiyoo keenya kan daawwatanis like share gochuu hin dagatinaa. Egaa hordoftoota keenya jechuudha gama barnootaatti yogguu dabarru immoo jechuudha maal gootu Google Chrome keessan ni filattu jechuudha. Google Chrome keessan ni filattu. Sana booda maal gootu gubbaa kanarratti desktop site gootu jechuudha. Tuttuqaa sadan kanarratti al tokkoof kilik godhuudhaan maal gootu iddoo desktop site jettu kanarratti saanduqa qullaa kanatti haala kanatti ni gootu. Sana booda jechuudha warroonni YouTube keessan asirratti iddoo kanarratti isiniif hin baay'iniif jechuudha. Maal gootu youtube.com jettanii iddoo kanarratti barreessuudhaan sarchi gootu. Sana booda erga YouTube keessan irratti haala kanaan sarchi gootanii YouTube keessan irra haala kanatti galtanii booda jechuudha. YouTubein keessan haala nama bifa laaptooppiidhaan yookaan immoo PCdhaan fayyadamuutti haala kanatti isiniif banama jechuudha. Yeroo inni haala kanatti isiniif banametti maal gootu profaayilii YouTube keessanii irra al tokkoof iddoo kanarra ni dhuftu. Sana booda maal gootu your channel iddoo kanarratti al tokkoof kilik ni gootu jechuudha. Sana booda maal gootu custom channel iddoo kanarratti deebitanii al tokkoof ni cuqaaftu. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Sana booda maal gootu jechuudha. Iddoo as about jettu kanarratti al tokkoof deebitanii kilik ni gootu jechuudha. Sana booda maal gootu akkuma isin agartan jechuudha. Ani iddoo kanarratti dura jechuudha. YouTube kan dabalee jiru jechuudha. YouTubein kunis jechuudha kama YouTube amma isinitti argisa jechuudha. Oromiyaa Muslim online kan jedhu kanaati jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf isin asirratti kan biraas dabaluudhaaf yeroo jalqabaatiif yoo kan dhuftan ta'u taate yeroo jalqabaatiif maaltu asitti isiniif baha. As garjallaa kanarratti zoom godha isinitti agarsiisa. Iddoo kanarratti jechuudha. Add iddoo jettu fakkeenyaaf iddoo amma add email jettu kana fakkeenyaaf haala kanaan iddoon add jettuu fi barreeffama add jedhuu fi pilaasiin haala kanatti isiniif iddoo kanarratti dhufti jechuudha. Kanaaf warroonni dura irratti dabaltanii jirtan ammoo haaluma kanatti isiniif dhufa. Haala kanatti yeroo inni isiniif baname jechuudha. Warroonni haaraatis haala kanatti isiniif banama. Kanneen haaraa dhuftaniif ammoo iddoo kanarratti pilaasii yookiin ammoo add iddoo jettutu iddoo kanarratti argama jechuudha. Waan hundaafuu jechuudha warroonni haaraa hin dhufiniifis jechuudha. Maal gootu warroonni haaraa hin dhufiniif pilaasii isaan fayyadamtu. Warroonni duraan dhuftanii haala kanatti sooshaala tokko guutanii kaawwan irra dabalachuu barbaadaniif al tokkoof as iddooma kanarra tuqxu jechuudha. Sana booda maal gootu wanta akka qalamaatu isiniif baha. Wanta akka qalamaa kanatti al tokkoof ni cuqaaftu jechuudha. Sana booda haala kanatti isiniif baha jechuudha.
Egaa hordoftoota keenya jechuudha erga haala kanatti isiniif banamee booda maal gootu fakkeenyaaf kana asirraa yoo kaasuu barbaadan haala kanatti ni kaaftu. Erga haala kanatti haaraatti nu deebise erga haala kanatti haaraatti nu deebise booda maal gootu iddoo pilaasii jettu kana iddoo pilaasii yookiin ammoo aadii kanarratti kilik gootu jechuudha. Egaa warroonni haara dhuftan wanni isin hubachuu qabdan jechuudha. Jalqabuma yeroo isin fidu iyyuu haala kanatti isin fida jechuudha. Warroonni haara dhuftaniif haala kanatti isin keessa, warroonni haara hin dhufniif haala jalqaba isinitti agarsiisanitti isin keessa jechuudha. Kan addaan baaftanii sirriitti hubachuudha qabda jechuudha. Kanaaf egaa iddoo kana dhuftanii booda maal gootu pilaasii kanarratti cuqaaftu jechuudha. Dura seera isaa hubachuudha qabdu. Osoo sooshaala hin guutin dura sooshaala 5 ol hin hayyamamtan jechuudha. Iddoo kanarratti hin gartuu sooshaala 5 isin hayyaman jechuudha hanga 5ti. Kanaaf 5 asirratti guuttachuudha qabdu jechuudha. Kanaaf erga seera isaa beektanii maal gootu al tokkoof iddoo aadii yookiin ammoo pilaasii kanarratti kilik ni gootu. Sana booda maqaa barbaadan iddoo kanarratti ni barreessu jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa feesbuukaa haa ta'u, maqaa keessan haa ta'u, waan homa barbaadan jechuudha iddoo kanarratti dursitanii ni barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma maal jedhee barreessa feesbuuka mee feesbuuka haa barreessu dhiifama feesbuuk jedhee haa barreessu jechuudha. Tole feesbuuk jedhee haala kanatti erga barreesse booda maal godha dura kanarratti siquudhaan fakkeenyaaf akkanatti gama bahuudhaan iddoo kanarratti jechuudha ni gartan isinitti mul'ata jedheen yaada jechuudha. Iddoo duraa kanarratti jechuudha zoom godhee isinitti agarsiisa. Tole iddoo kanarratti jechuudha liinkii qopheeffatan liinkii feesbuukaas haa ta'u yuutuubiis haa ta'u telegiraama haa ta'u liinkii sooshaala qopheeffatanii maal gootu iddoo kanarratti haala kanatti maal gootu al tokkoof sakandii muraasaaf haala kanatti qaqqabdanii teettuuni. Sana booda maal gootu iddoo peesti jettu tana tan gubbaa kanarratti isiniif baatu kanarratti al tokkoof peesti gootu jechuudha. Haala kanatti liinkiin isin koppii godhatan yookiin ammoo sooshaal isin koppii godhatan asirratti peesti isiniif ta'a yookiin ammoo asirratti isiniif galaa jechuudha. Kanaaf sooshaala lammaffaas dabalachuu yoo barbaadan iddoo aad jettu kanarratti kilik godhuudhaan sooshaala hamma 5 kan hayyama asirraa qabdan san irratti guuttachuu dandeettu jechuudha. Sana booda erga guuttanii xumurtanii boodatti maal gootu erga xumurtanii booda maal gootu asirratti jechuudha iddoo dan jettu kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu jechuudha. Tole akkuma isin argutti jirtan kana jechuudha. Duraan as kan YouTube as ture anamma jechuudha san hin balleesse yookaan immoo dileet ofirraa godhe kana dabaladhe jechuudha. Kan biraas yoo barbaade ganaas dabalachuu danda'a. Sun akka fedha keessaniiti hamma barbaadan hanga 5 dabalachuu dandeettu jechuudha. Akkuma isin wanni isin hubachuu qabdan dabalamuu fi asirratti sooshaali keessan sun isiniif guutamuu fi guutamuu dhabuu isaa maaliin beektanii akkuma isin agartan kun feesbuuk iddoo jedhu kun asirratti isiniif bahee jira jechuudha. Zoom godhee isinitti agarsiisa. Feesbuuk kan jedhu kun iddoo piroofaayilii kanarratti haala kanatti feesbuukni keessan isiniif bahaa jechuudha. Tole kallattimaan feesbuuk kanarratti kilik yoo gootan iddoo feesbuukaa yookaan immoo piroofaayilii feesbuukaa san keessan san irra haala kanatti isin galcha. Kallattimaan hiriyoottan keessan fooloo godhuu danda'anii aad fireend yoo barbaadan isiniif erguu danda'anii gama hundaan isin hordofuu danda'u jechuudha akkuma isin argutti jirtan. Kanaaf abaawwatii keessan jala haala kanatti isiniif gala jechuudha. Egaa hordoftan keenya tole egaa hordoftootaan keenya jechuudha haala kanatti guuttattu isiniin jedha. Egaa gama YouTube keessanis haala kanatti yogguu dhuftanii ilaaltanis jechuudha diskiripshiin haala kanatti haala Afrikaa Samsung kanaan abaawwatii keessan jira yookiin ammoo abaawwatii chaanaal keessanii jalatti haala Afrikaa Samsung kanaan isiniif galaa jechuudha. Kanaaf isinis haala kanatti guuttanii irraa fayyadamuu qabdu jechuudha. Tole barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhufne kan hamma ammaatti wajjin ture kana hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti nagaa